jecha miseensota gadaa michillee qaamolee nageen mootummaatiin raawwateen wal qabate tuutni gadaa karrayyuu sirna haxaarii yookiin qulqulleessuu geeggessaa jira. Sirni qulqulleessuu fi falannaa kun bakka miseensotni gadaa michillee itti jilatanii fi itti jilachaa turanii fi humnoota mootummaan qabamaniitti tuuti gadaa karrayyuu afran hafaniin sanbata irraa eegalee geeggeeffamaa jira. Qaalluun gadaa karrayyuu Aawwee Qubbii adeemsa falannaa kana akkanaan waa'ilkii Galaana Balaayitti. Guyyaa dhibbaffaa sababatee ammallee falannaa raaga godhatu waan amma nurratti raawwate kana raagatu sirni gadaa kufee jira ka jiru hin kumne ammallee laal waan hubatamuu qabu sirni kumne hin jinne raagannaa wanni kana kan hin deebine falannoo hodannoo akkaataa aadaa Oromoo ni hodata ni falata sirna gadaa oduu gaggeessitu wanni kana maal nurratti raawwate ta'ee akka nurratti balaan akkana natti hin deebine isii raagata isii falanna falasan irratti turre kaleessarra ammallee gama biraatti yaadannoo guyyaa dhibbaffaa taate nurratti raawwate isarra turre agaarraatti jirra. Amma falannaan kun maali? Yeroo falannaa jedhamu maaltu raawwatama akkam jettu? Jalqaba ni hataaramaan jee naannoo sun ni hataarama ni qulqulleeffamaa dachii taata irratti raawwatan hataarama isa jalqabaa guyyaa kaleessa isarra turre eega dachiin hataarri sun raawwateen booda edda kadhannarra bule ibaadaa guddoo harawaaqii guddaan bobba'e sirna gadaa keessatti tuuta shantu jira tuuta shanan keessaa itti hirmaate korma gara 8 qalme haga ammaa qalmaa jira ganamarraa jalqabe falannoodha falmaaf qalama kadhaa rabbiiti irra guddaa nyaata odoon taane ibaadaaf qalama. Achi booda maaltu itti aana? Ammallee dana kadhaa guddatu jira walitti deebi'ee bakka tokkotti kadhaa sanirra bula guyyaa boru ganama boolafamaa gara mana isaa bobbaa kun warra gadaa ka qubateechi jiru malee kun gara mana isaa deebi'a. Warra gadaa michillee dhuman kan ammoo bakka buusuudhaaf adeemsi jiraa? Miseensi gadaadhaa maatiin isaanii ni jira beektaa abbaan isoo egaa ilma jira obboleessa jira namni bakkatti numa haasa'ee jira wanni biroo haaraan bakka buusu hin jiru obboleessi du'e obboleessuma bakka bu'a kanuma wanni bakka buusuun kanuma wanni haaraa nama biroo muuddee bakka buusu hin jiru. Sirna keenya keessatti durattuu abbaa gadaa jedhanii uummata biroo karaa biraatti abbaa gadaa ni filatu nu biratti abbaan gadaa filamu kaleessa rabbiin filee nuu kaa'ee isuma san abbaan ka amma barana abbaan gadaa kun gadaa kana geggeesse gadaa dhuftu ilma isaatti geggeesse gadaa taanis yoo dhuftu ilma saniitu deebisa warruma santu hookuun deessi warri sun ni jira warruma santu bakka bu'a fili arra gaaddisatti deebii fili maalii godhi marcima akka marcima siyaasaa olii gadi godhuu kanaa miti maatuma san keessaa bakka buufamee itti fufa malee gaaddisa teessee ganaa abaluu abataa eenyu siitaa fili hin jiru nu biratti. Sirni addaa kun itti gaggeeffamu jira moo amma dura sun raawwatee jira? Raawwatamee jira amma fakkeenyaaf warra korma qalma siinye korma san fakkeenyaaf abbaan gadaa adiiroo hawaasa warra jecha irratti raawwatan keessaa isa tokko kormi sun ka qalmu namni sun bakka hoombu'in kormi sun hin qalamu obboleessi isaa bakka isaa sanirratti siqee kadhannaa sun amma isarratti gaggeeffamaa jira akkas yoo bu'ee raawwate dabre amma abbaa gadummaan bakka bu'ee ka korma qalee fala godhaa jiru ibaadaa irratti biitti ba'ee irratti kadhannaa gaggeessaa jiru obboleessa isaa boruu mi'eessa jedha. Mootummaan jaarsummaa baasee gumaa baasee rakkoo kana bira darbuudhaaf yaalaa jira waan jedhutu jira. Wanti beektan jira wanti ergame jaarsummaan qarshiin amma ta'e wayii kaffalamee maatiidhaaf waan jedhutu jira. Waan akkanaa quba qabdu? Yeroo jalqaba odoo gara isatti seenee halluu bokkuu dila abbaa gadaa ajjeesanii gumaa kaffalamuu hin danda'amu. Hoo danda'ame karaa aadaa Oromootiin araara jedhama. Waggaa waggaadhaan araarri godhama. Kun immoo sirni kun sirni har'a dhufite kun sirna kana beekuu woti. Kanammoo amma wanni dalagamaa jiru manguddoon deemtee jirti. Manguddoolleen gumaa hin gaafanne gaafa deemte sanillee gumaa nuu kafalaa jettee hin gaafanne. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakal aanaa gubaatti taateen reef gubuu akkasumas nam tokko jira gubuun karaawwate humnoota nageen mootummaa fi hirmaata namoota kaanii ta'uu Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa mirkaneesse. Komishinichaatti Komishina Siviilii fi Siyaasaa akka taa'e Dr. Abdi Jibriil taatee kan duraanuu qubqabaachuu fi hordofaa jiranii fi kaa'umsisaa nuuf ibse. Guyyaa darbee guyyaa 24tti akka lakkoofsa bashaatti adda baafannee otuma nuti wanni qorannoodhaan bu'aarra geenye baasuuf qophaa'aa jiruuti. Viidiyoon sun kan marsaa hawaasummaa irratti ba'e. Taatteen ta'ee guyyaa 10 booda kan baasne jechuudha. Ajaja kanaa fi kaa'umsi ka ta'e maali akka odeeffannoo keessaniitti?
Kan ta'e humni ittisa biyyaatii kan Itoophiyaatii fi hidhattoonni naannoo sunitti socho'an wal dhawaa turan jechuudha. Gara mootummaatiin yoo xiqqaate nama 20 ta'u raayyaa ittisa biyyaa jalqabee poolisii addaa hin dabalata jechuudha. Walumaa galatti kan lakkoofsi sitti himaa jiru hanga nama 20 ta'u irraa du'ee jira jechuudha. 20 kan du'an irratti illee namni madaa'an hanga 14 ga'u. Kana keessatti illee namni hidhannoo hin qabne namni siviilii hanga nama 3 ta'an kana keessatti illee du'anii jiru. Akkasuma hangi nama 30 ga'u warra hidhattoota irraa jechuudha. Hidhatanii mootummaa dhaban irraa illee akkasuma du'aa jira jechuudha. Kana keessatti haalli nageenyaa bannaan haalli uummanni yookiin humni mootummaa sakattaa otoo jiru otoobisii siviiliin deemu sakattaa turan. Osoo sakatta'uu jiranii nama tokko kan meeshaa sabquunnamtii yookiin reediyoo kan waraanni yeroo baay'eetti fayyadamu irratti arganii akkasumallee qarshii hanga qarshii 40,000 isaa qabu argatan. Kanarraa kaanii isintu ga'e jechuudhaan nama 10 saba adda addaatiin namni 8 uummattoota Tigraay namni 2 immoo nama Gumuzi hangas ajjeesan seeraan ala. Kana ajjeesanii otoo jiranii namni tokko isaan jala otoobisa keessatti dhokatee argan. Kana immoo qabanii maaliif dhokatte jedhanii warra durumaanuu warra du'e sun warra ajjeefama nama 10 ga'oon san gubaa turan jechuudha. Inni mootummaa warra gubame sanirratti otoo lubbuun jiru kanallee achirratti gubaman. Namoota ajjeefaman kana ka otobaasii keessa fuudhanii ajjeesan namoonni 11 kuniin namootum nagaamoo maal achi hojjechaa turan maaf ajjeefamanii maal irraa argan maallaqaa fi meeshaa santu shakkisiise qabanii qorannoo irratti gaggeessuu jalqaban. Gaafa kana warri sun maal jedhanii nutiitu odeeffannoo warra hidhattootaatiif kannee warri hidhattootaa humna mootummaa dhahee jedhaniif itti himan. Jaraattuu raagaa ofiitti bahee jechuudha. Yeen otoo qorannaarra jiranii akkasuma qorannaa fadhinnaa otoo hin ta'in xiqqoo rukuttaan illee irra ga'e jara kanarra. Kudhanan kana otoo qorannoon irratti raawwachaa jiruuti tokko keessaa nutuu odeeffannoo keessan bakka isin jirtan warra hidhattootaatti himee hidhattoonni isin rukutanii kan jedhudha ragaan nuti qabna. Kana akka ta'e waanuma fedheewu ta'u humni mootummaadha. Nama yoo qabuu danda'e qabee seeraaf dhiyeessa malee ajjeesuu fi gubuu siin qabu. Warri kana godhe miseensa mootummaa ta'anii yookiin miseensa poolisii yookiin miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii kana raawwatan yookaan otoo raawwachuu jiruu bira dhaabbatanii ilaalan yakka hojjetanii qulqullaa'ee seeraaf dhiyaachuu qaban yaada jedhudha kan nuti kan baase. Warra miidhamaniif ammoo maatii isaaniitiif beenyaan yookiin kafaltiin akka kafalamuuf kan jedhudha kan akka yaada furmaataatti lafa kee. Ulfaadhu Dr. Abdii. Sinillee ulfaadha. Qoonxalii Bilisummaa Oromoo Bobaatee Urgeessaa haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddeessa argamuun erga maniidhaatti gadhiifamanii yaalamaa jiraachuu obboleessisaa obbo Miiloo Urgeessaa hima. Dhukkubbiin tiruu baay'ee tammaatullee amma garuu hordofii ogeeyyii fayyaatiin fooyyee argisiisaa jira jedha. Firaa'ol Balaayituu dubbisa. Dhukkubuma tiruuti sadarkaan inni irra jiru immoo biidha. Sababuma irlii tiriitmentiin argataniif ticime isaanis hammaachuusaa arganan duurra jedhanii gadhiisan. Isaan warra namoota manni murtii gadhiisee poolisiin achumatti hambisee keessa jiru obbo Battee. Waggaa tokko dura ture inni kan jaallansaa burraayyuutti hidhaman gaafachuuf dhaqee achumaan dhukkaanfame. Isas himata irratti bananii mana murtiitti al-2 deebi'ee al-lamaffaatti mirga wabii eegamee fi nus mirga wabii sana kaffallee waajjira poolisiitti yoo deebinu ajaja mana murtii sana fudhachuu hin dandeenye warri qajeelcha poolisiiti. Achi booda raarsaa baay'ee dhagaa mana hidhaa tokkorraa gara tokkotti daddabarsuu baay'eetu ture. Baasuu hin dandeenye numaayyuu nu jaalamaatii fi firootaan akka waliin argine godhamee mana hidhaa adda addaatti raarsaa turanii rakkooma kanaan wal qabateeti dhukkubichaafis kana gidduutti saaxilamuu kan danda'e. Amma hospitaala eessattidha kan isaan yaalamaa jiran? Hospitaala Adaraa jedhamudha. Naannoo Flaamingoo Boolee karaa Booleetir. Yeroo mana hidhaatti isaan fudhatan kana dura dhukkuba kana qabu ture moo achumatti waan isaan jalqabedha? Batteen
fayyaasaa guutuu qaba ture. Yeroo dheeraaf hidhamaa ture garuu sababuma hiraarsaan baay'ateef iddoo tokko gara iddoo biraatti namoota baay'ee wajjiniin addaraasha tokkotti hidhamuu ture. Rakkoo nyaataa ture, rakkoo qulqullinaa ture. Kanuma kanadha jennee yaadna. Sadarkaa akkamiirra jiru jechuun nyaata fa'aa fudhachuu jalqabaniiru sirnaan? Nyaata jalqabaniiru nyaata sasalphaa waan akka firuutii kana fayyadama. Gorsuma ogeessi guyyaa guyyaan hordoffii godhee jedhuun ajajuurraa ka'eetiga nyaata kan fudhataa jiru. Rabbiin haa ulfaatu amma jijjiirama gaariirra jirra jennee dubbachuu dandeenya. Anuma fayyasimuudha. Hiriyaa isaa fi akkasumas fayyaa isaa hordofaa akka ture Dr. Ifaa Barisoo erga dhukkubsatee hospitaal geessan ilaaluun haalli inni keessa jiruuf waan hojjetamuu qabu akkanaan hima. Laaboraatooriin haala hojii turuu agarsiisan jechuudha. Liver function test isaan jedhaman. Hagga normaal jedhamurraa dachaa 5 akkas dabalanii turan. Achirraa kan ka'e deebisanii immoo qorannoo laaboraatoorii biroo kan boostanii irratti immoo hepatitis B pozitiivii ta'ee argame. Erga inni pozitiiv ta'e immoo deebisanii ammas qorannoolee biraa boostanii turanii. Qorannoolee kanarratti immoo vaayirasiin turuu kuni qaama isaa keessa jiru xiqqaadha moo garmalee guddaadha kan jedhu beekamuudhaaf dhiigni isaa fuudhamee biyya keessaa fuudhamee gara biyya alaa ergamee reezaaltiin isaa guyyaa 10 akkas booda deebi'ee ture. Bu'aan qorannoo sanii vaayirasiin turuu keessa jiru garmalee ol ka'aa ture. Miiliyoona 3 ol akkas. Haalli turuun irra jirus baay'ee yaaddessaadha. Baay'ee hubamuu turuu agarsiisa. Sanirraa kan ka'e amma hospitaala ciisee jira. Gargaarsi godhamaafii jira. Gargaarsa kanarratti keessattuu immoo haalli turuun amma haala irra jiru kanarratti nyaata akkuma arganitti fudhachuun hin danda'amu. Kanaaf vaayitaaminota fi qorichoota adda addaa hidda dhiigatiin kennaafii jiru. Kan biroos immoo vaayirasii kana gadi buusa jedhamee qoricha yaadame guyyuma 2 akkas dura calqabe. Guyyaa tokko har'i guyyaa 2ffaamu akkas erga calqabee hospitaala Adaraa jiru jireenya kunuunsa maaloo barbaachisu kana biyya keessatti argatee kanaan fayyuu danda'a kan jiru amma kan gaafii yaaddoo natti ta'e. Amma akka kiyyatti carraan argamee bakka jabbeessitee taatu biyya alaatitti yaalamuu iduu danda'ee baay'een gammadaan. Batteen dhibamee jennaan dafee mana yaalaa dhaqa. Mana yaalaa dhaqu immoo qoratamee akkana dhibee kana ni qabda jedhamee hin beeku. Kanaafuu amma yeroo duraati. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna.